Ashama kafuune kabajamtootaa fi daawwattoota sabboontu chaanal akkam jirtu nagaa keessanii nuti jirra galata waaqayyoo nagaa keenya nagaadhaan deebinee dhufnee jirra baga jiraattan baga nu eegdanii baga guyyaa har'aa geessanii baga walumaanuu jiraannee isin jechuun barbaada guyyaa har'aa qophaa kiyyaan dhufe jechuudha qophaa kiyyaa dhuftee Abba warra kee mucaan kee yoo jettanii duratti jechuudha. Waan addaan isinitti hima duratti kan sokku dubartiidha jechuudha. Amma immoo faashiniin jijjiirame jechuudha biyya keenya keessa. Amma immoo kan sokku dhiira ta'ee jira jechuudha. Wallolle nanariyadhe jechuudha mana koo keessa nanariyadhe jechuudha. Yaa waaqatti naaf dhisi. Kana mucaasa fudhatee deeme jechuudha nanariyadhe jechuudha sokkee jira jechuudha jaarsa ergee barbaachisee fida malee jechuudha jaarsa guyyaa boruu nan ergaa yoo ishi jedhen gala jechuudha mana isaatti in sokke jechuudha qophaa kiyyaan bashannanaa jira kunoo kanarraan kana fe warri chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like share comment gochuu hin dagatina isinin jechuun barbaada subscribe godha maatii kiyyatti makama like godha share godha comment godha yaada qabdan lafa naakaa isinin jechuun barbaada guyyaa kaleessaa maaliif baddanii yoo jettanii alli naaf hin mijanne jechuudha guyyaa dheengaddaallee akkasuma viidiyoo gadhiiseera guyyaa dheengaddaas akkasuma guyyaa har'aas akkasuma naaf hin mijanne jechuudha nuuf hin mijanne video waraabne gadi sini dhiisuudhaaf video babbareedaa waraabne kan qabnu jira isallee gadi sini dhiibna iddoo kaleessa hoolle jechuudha video maali akka ta'e eessa akka hoolle afaaniin dubbadhe toon ta'in gochumaan isinitti agarsiisaa jechuudha daawwattoota keenya eenyu dhufe na bira jirame maal jedhee isini gaafadhu namni dhufe na bira jira keessumaa walumaan guyyaa kaleessa oollee dhufne jechuudha nama wayitu nu jala du'e jechuudha achoollee dhufne jechuudha walumaan oollee dhufne jechuudha obboleetti kiyya tasjira obboleetti keenya shi barana ndaanqoo hojjettu tokkotu as jira jechuudha shiif sinif affida waliin haasofna gaaffii barbaadan nan gaafadha gaaffii keessanis immoo as jalatti nuuf dhiyeessa obboleetti koo jirti shifaan haasofnaa jechuudha malakkaa sobnummo sinitti nima jechuudha harsu kotbe style kuni mucaashiti jechuudha video jalatta gaay biftummaa sigatte biftummaa dhufu gidde sifaana ishin achin jirtu natti fakkaate gaay ishin mee qobumshatti jirti jechuudha Qobim simiti. Yaadi faana ba'aftee? Yaadi faana haftee? Yaadi faana algaarratti taphachaa jiru? Taphachaa jiru. Saan algaarra miti soofaarra taphachaa jiru miti? Algaarratti. Gaadaa galanii. As siqitti gaa viidiyoo irra jira. Obboleettiin kiyyaas dhuftee jirti shidheen gadda ndaanqoo hojjettee nuulaatte sanaa jechuudha my sister jedhamti jechuudha ayyalatti eenyu maqaan kee daawwattoota kootiif ibsi eenyuun maqaan koo Ayyaluu Lammaan jedhama waliin fakkaannu garuu wal fakkaanna asitti waan gurraatti ati diimtuu asitti wal fakkaanna akkasii ati hangafa kooti moo qixxisuu kooti Anggawa keessan kaada keessan lakkoofsaan itti guddoo fakkaata ishin nu guddise obboleetti kooti haadhoma kooti jechuudha barana immoo ndaanqoo ishitu nu hojjechaa ture iyyuu jechuudha ndaanqoo hojjechaa turte waaw ndaanqoon keessanii kattuun bareedaa dharraanee jirra biddeena minamni jechaa turani baay'ee tokko eenyu ta'a turani jechuudha obboleetti koo turte haadhoma kooti kuno arras immoo kaleessa iddoo wayi deemnee wajjiniin oollee dhufne kana viidiyoo gadhiisuu dinnee jechuudha arras immoo kuno mana keessa boqonnaa gochaa jirra guyyaa sanbataatiin
Isiniin jedha. Mee maal jettame daawwattoota keenya warra biyya ormaa akkuma keenya biyya ormaa jiraniif anillee kunoo nagaadhaan galee isin faana taa'ee haasa'uu waaqayyo carraa naaf laateera. Warra kaaniif immoo maal jettati? Ani kan hin jedhu hundumti keessanuu nagaadhaan biyya keessanitti deebi'aa. Itoophiyaadhaaf immoo salootii godhaa akka biyyi keenya taragaaggamee Oromiyaadhaa fi akka nagaan bu'u akka nageenyi bu'u egaa kanarraan kadhannaa godhaa salootii jechuun kadhannaa jechuudha. Otoo mul'inaan as jiraatan warrama. Egaa ijoolleen Oromoo nagaadhaan biyya keessanitti deebi'aatis ijoollee hundumti keessanuu nagaan deebi'aan jedha. Eshi harsu. Ati maal jetta amme? Ani akkam jirtu akkam jirtu. Ani Arseema Kaasaawwan jedhama kan dhufe Addis Ababaadhaan. Obsee ani maqaan koo Obseedha. Kan hin dhufe Finfinneedhaanii. Amma immoo isa kan jiru Amboon jira. Mana eenyu bira? Mana Indootiyaa ko. Mana Indootiyaatti jirti. Kan dhufte Finfinneerraayyuu amma immoo kan jirtu Amboorraa guyyaa kaleessa weessa oolte. Guyyaa kaleessa mana Noole. Mana Noole. Mana oolte? Mana miti kana. Baadiyyaan deeme. Warra eenyu? Warra akka okooti. Akka dandeessuunis warra akka okeetti deemne miti. Viidiyoo maa waraabuu danda'e? Ijaa mana jirre. Lakki isaan moo viidiyoo waraabuu qabna miti? Ija ittiin qophoofneef miti? Waraabeeras immoo mee? Amma achumattuu? Achumatti waraabne? Daandii amma sanaa kunnee moo? Daawwattoota keenya guyyaa kaleessaa akkasuma maazarii kiyya bira yookiin immoo haadha kiyya bira deemnee achoollee walumaan dhufnee jechuudha. Kan akka gaxarii jira garuu namatti tola miti gaxarii. Gaxarii keessatti dhalanne nuti ijoollee gaxarii ijoollee baadiyyaati jechuudha. Baadiyyaa shidu'aati. Garuu baadiyyuun keessaa baaneet Finfinneetti guddanneet kun har'a namarra taane jechuudha. Ijoolleen baadiyyaa baatan carraa qabdu. Warra baadiyyaa beetu meerra ga'ee wantiidha. Maarreesudha. Warra katamaatti guddatee hojiis amma kanatti waliin hojjetanii ufna jedhan qaba maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha. Ijoolleen katamaa jirtan immoo maaliif akkas jette leensaan jedhina. Kota naga pada sanatti nima yaada qabdan nuuf olkaa sistarii koos kun wal bartanii nash azufte sinana chidaqes video sinifa waraaba. Harseema kutaa meeqa baratta? Kutaa tokkoffan baradha. Meeqa baraa dhufte? Keejjirraa qabde? Lammaffaa. Ugaamoo? Goobes. Ammoo meeqan baattee yaadda? Amma ganaan taawwaqa. Enggak Oromiyaa sirriitti barte dhugaa. Yaa Finfinneetti guddatte erga Laattiin kuni intala ilkaan dhumaa kana gurraattitti kana. Indootoon nama jaalatti miti ijoo. Indootoon nama jaalatti miti biiftuun jedha. Harsi. Intalli keenya takka inde mul'inaa beena narjedhee duratti dubartiitu sokkaa ammoo dhiirri sokkuu eegaleera jedhetani faashiniin jijjiirameera sokkeen jedhe nan sobee lakki ammoo duratti dhiiratu nama ariyyata mana ammoo alatu ariyyate sokkee biiftuu fudhatee sokkuu jechuun yoo dallananii mana amma jaartii ofii yoo yerootti ka'anii dhokattee sokkitti jechuudha. Akkasitti sokkee guyyaa boru jaarsummaa ergina. Guyyaa boru jaarsummaa ergineetu deebisnaa jechuudha. Faashiniin jijjiirameera biyya keenya keessatti jechuudha. Akkasitti isinis warri jaarsa qabdan yeroo tokko ofiin sokkina. Sokkuunis jaarsa riyadhaate isa booda ofiifuu jaarsummaa ergee ofiif deebi'ee dhufa. Yookiin immoo jaarsa akkamii? Akkami? Jaarsi kam? Isa jaarsa ergama ala tergama? Isa tergamani. Lakki indi anas min benar jete. Ekko isatu ergee deebi'a.
Bakka. Gaafa immoo jaarsummaa ergu sinifa waraabaa osoo jettanii jechuudha. Amma gaafa ni jaarsummaa erga sinitti nima. Walumaan jechuudha. Mataa garsiifatta. Mataa keessa garsiisa. Mataa qabdi mucaa kun jechuudha. Argitanii biiftuun mataan qabdu akkatti jechuudha. Mataa qabdi ilkaan ishii gurraacha, shingurraatti fokkiftuu. Biiftoota sarkitee. Inni naafti biiftuun abbaa ishii faana sokkite abbaa jaalatti hin beektu miti sinu gaaf tokko warreemnet abbaa jala fiiddee na reebdi. Sinuu hin beektu daawwattoota keenya viidiyoo kanaan gadhumaatti daawwadhaa. Isiniin jechuun barbaadaa jiraadhumaaf hin dhufee irratti hin qophoofne. Mataa beeraa dhaattee mataa ishiitti argitan miti. Mataa koo baqatee deeme mul'una. Waan nan jedhu dhageessa miti. Mataa koo baqatee manaa bahe jechuudha. Kaleessa baadiyyaa deemtee mataa beeraa dhaattee jedhanitti kolfaa oolanii. Munaan wiigillee qaxxalata waa tokkotti godhan. Wiigii kola fuuldurti keessa. Fidees nagarsiisu dhugaa qoshashaa keessa na duraa buusa. Nakkiriisi maatti godha. Itti nagarsiisa kaa. Bitattuu daaqabda. Bitee addisiin barkuulee kun qoshashaa keessa jira. Na duraa meeqate. Wiigiin mataa dhaadha'een daawwattoota keenya wiigii bitee addisiidha fuuldura qoshashaa keessa taa'a jechuudha. Wiigii bitee mataa dhaadhaa jechuudha. Feestaalaan fuudhee ka'ee kottu naan jedhe. Maal birrii naatti nuuf seennaan dhufu dhugaa fuudha wanti qoshashaa keessa buuse. Bakka nan dhiise. Wiigin mataa nama dhaatu hin jaalatu nama fuula dibatu hin jaalatu mul'unaan beeku amala isaan beeku jaarri kunis akkasumatti bakka noormaaliidhuma kee ta'ii jedhe. Bakka. Kunillee hin jenne dhiqadhu taragadhu mataa kee fata kee as kana eegi jechaa jiraachuudha. Hiikii hin balleesseera ijoollee. Man balleessine. Maal ta'e mataan kun goe. Mataa beera. Inde gaxariitti dhaadhee dhufe bakka. Gaxariitti kana dhaannee. Dhugaame. Wayyoo jedhaa daawwattoota keenya nagaatti nu oolaa sin jaalanna ta'u jedhaani. Bye bye.